Guyyaa har'aa jechuudha Agustii 27 baatii 8 bara 2024 amantanis amanuu baattanis Sharafni guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaan jechuudha lakkoofsi kan qabne daangaa malee gadi qannase yookiin immoo hir'iseetiin jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf iddootti 10 illee hir'iseeru jira jechuudha. Iddootti 10 hir'iseeru, iddootti 4 hir'iseeru, iddootti 1, iddootti saantiba hir'iseerutu jira jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa informationii yoo ilaaltan yoo hordoftan guyyaa ol ka'u ergachuu dandeessu. Guyyaa akka kanaatti guyyaa har'aa takkaatiin hanga kana gadi bu'ee akka kanatti ilaaltan immoo irraa dhaabbachuu yookiin immoo maallaqa keessan of harkatti qabachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaa kananii sharafa ishinii qabadhee dhufe jechuudha. Gabaa gurraacha qofan sinii barreesse sababiinsa namoonni baay'een irra caala gabaa gurraacha fayyadamaa jirra waan jedhaniif jechuudha. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota akkasumas kabajamtoota kiyya nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumas obboloota koo amantaa biraa taatanii annaan chaanaala kiyya hordofaa jirtan nagaan lafa jirtan gola mandara jirtan isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaalladha. Akkasumas immoo egaa warri har'a gara chaanaala koo reefu guyyaa har'aa dhuftan subscribe share like gochuun gara maatii kootti dabalama. Warreen immoo duruma hordofaa turtan immoo like gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun barbaada. Like godhaa jalqabaa viidiyoo yeroo daawwachuu jalqabdan like godhaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa biyyoota ani isinii qabadhee dhufe Qatar Riyaal, Yemen Riyaal, Egyptian Poundii, Saudi Arabiyaa Riyaal, Turkii Rilee, Jordan Dinar, Dubai Dirham, Bahrain Dinar, Kuwait Dinar, Canada Dollar, Australia Dollar, Oman Riyaal, Suudin Kiroon, Pound Sterling, Euro, China Yuan, Swiss Franc, America Dollariidha jechuudha. Warreen kan keessa biyyoota jirtan ilaallachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa jalqaba irratti Amerikaa doolaararraan isinii ka'a jechuudha. Amerikaa doolaarri tokko guyyaa irraa karaa gabaa gurraacha yookiin bilaak maarketii akkasumas hawaalaa kan jedhamu jechuudha. 116.94 jechuudha. Dhugaa dubbachuuf takkaatiin 4 kute jechuudha. Guyyaa kaleessaa akkuma beekamu 120 saantibarra jira jechuudha. 120 irra darbe har'a garuu doolaarri tokko iskiriinii irra ilaalaa dhugaa takkaatti 4 kute jechuudha. 4 birrii 4 jechuun waan qaldii fakkaata iskiriinii irra ilaaladha dhugaaf sobasaa jechuudha. Maaliif fakkeenya doolaara 100 yoo haga kana 4 sinirraa cite hagam akka gadi hir'atu ilaalaa jechuudha. Gaafa akkas gadi qannasu birrii keessan of harka kaawwachuu ni dandeessu jechuudha. Ragaadhaaf iskiriinshoot gootanii ilaalachuu ni dandeessu isiniin jedha. Akkasumallee inni itti aanu Swiss Frankiidha. Swiss Frankiin tokko guyyaa har'aa 138.4 oolee jira. Inni itti aanu China Yuanidha. China Yuaniin tokko karaa gabaa gurraacha guyyaa har'aa 16.51 oolee jira. Inni itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraacha 130.73 oolee jira. Inni itti aanu Pound Sterlingidha. Pound Sterlingiin tokko karaa gabaa gurraacha 154.58 oolee jira. Inni itti aanu Suudin Kiroonii. Suudin Kirooniin tokko karaa gabaa gurraacha 11.47 oolee jira. Inni itti aanu Oman Riyaalidha. Oman Riyaalli tokko karaa gabaa gurraacha 303.63. Kaleessa Oman Riyaalli tokko meeqa ture jettu? 312 ture. Ilaalaa haganni qannas Oman Riyaalii 11 takkaatti hir'ise jechuudha. Dhugaa rabbii takkaatti amma kana gadi buuse. Inni itti aanu Austraaliyaan doolaarii jechuudha. Austraaliyaan doolaarri tokko guyyaa har'aa 79.41. Inni itti aanu Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraacha 86.81 jechuudha. Inni itti aanu Kuwait Diinaariidha. Kuwait Diinaarri tokko karaa gabaa gurraacha 383.27 jechuudha. Inni gara Kuwait Diinaara 5 ol hir'ise jechuudha takkaatiini. Akkasumallee Bahrain Diinaariidha. Bahrain Diinaarri tokko karaa gabaa gurraacha 310
tuqaa 23 jechuudha. Inni itti aanu Dubaay diraamiidha. Dubaay diraamni tokko guyyaa har'aa karaa baankii 31 tuqaa 81 jechuudha. Dubaay diraama tokko qofa gadi qannase, diraamni tokkos immoo qaldii miti joo yeroo ilaalan dhugaadha. Akkasumallee inni itti aanu Joordaan diinaariidha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraacha 164 tuqaa 7 oolee jira. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraacha 3 tuqaa 43. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa riyaalidha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa baankii 31 tuqaa 14 jechuudha. Gabaa gurraachaan yookiin hawaalaatiin 31 tuqaa 14 haa ta'u malee daldalaan haala kanaan isinii erguu hin danda'u. Guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaa akka Saudi Arabiyaa ergaa jiranitti jechuudha. Namni birriin keessan baay'ee ta'e 33 oolee jira. Yeroon isiniin jiru tokko ishee 33 otoo hin taane yeroo hundamaaf irra deddeebitee dubbatta warra jettan nama lama namni sadii addisii uf ijoolleen. Yeroo ijoolleen chaanaala kana addisii ilaalan isaanii galuu dhiisuu ni danda'a jechuudha. Yoo aqanii 31 nu ergi jedhan daldaalonni hin erganii jechuudha. Kanaafiyyuu waan daldaalaan jedhuuf waan as miidiyaarraa ageessa wal fakkaachuu yeroo didu giraa isin gabba'a jechuudha. Kanaafiyyuu Saudi Arabiyaa namoonni birriin keessan 6,000 hanga 7,000 5,000 ta'e 33 ooleera. Yeroon isiniin jedhu fakkeenyaaf 5,000 qabdoo ta'e 5,000 baay'isu 1,000 hiruu 33 jettanii ni argattu jechuudha. Namoonni birriin keessan xiqqoo ta'e 4,000 hanga 500 ta'e immoo 33 fi adii jechuudha. 33 tuqaa 50 jechuudha. Isa immoo akkamitti baay'isnaa yoo jettan fakkeenyaaf 4,000 yoo qabaatte 4,000 yookiin immoo 500 yoo qabaatte jechuudha. Mee 2,000 jedhe giddu galeessa jechuudha. 2,000 baay'isu 1,000 hiruu 33 tuqaa 50 jettee ni argattaa jechuudha. Akkasumallee inni itti aanu Egyptian poundiidha. Egyptian poundiin tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraacha 2 tuqaa 39 oolee jira. Inni itti aanu Yemenii riyaalidha. Yemen riyaalli tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraacha 0 tuqaa 46 oolee jira. Inni itti aanu Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraacha 31 tuqaa 80 oolee jira jechuudha. Egaa hordoftootaa fi jaallatamtoota akkasumas kabajamtoota kiyyaa karaa baankiis haalli naa mijate boru karaa baankiis isinii himuu nan danda'a. Sababiinsaa lamaansaa wal faana yoo fides namoonni irra caalaa gabaa gurraacha fayyadamtu. Warri baankii barbaadaniifis baankiis akkanuma qobaatti isinii fiduu nan danda'a. Baankiin oluma dabalaa deema. Amma ammaatti waan nagadi qannasaa adeemee hin jiru. Saanti balleetaati oluma dabalaa jira jechuudha. Baankoliin Itoophiyaa keessa jiran 27 keessa bakka sadarkaadhaan ol ka'aa jira. Commercial Bank of Itoophiyaa yookiin immoo baankii daldala Itoophiyaatu giddu galeessarra jira. Inni kan hedduu dabalaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu nuti immoo kan nuti itti fayyadamnu Bank of Itoophiyaa sanarratti jechuudha. International Baankii kanaafiyyuu boru irratti isiniin ejjedha isammuu jechuudha. Fedha waaqayyoo yoo ta'e like, share, subscribe gochuun immoo hin dagatiinaa. Fedha keessanii yoo ta'e isiniin jedha. Hanga turtii biraan walitti deebinutti nagaan naa turaa. Lafa nagaa jiraadhaa. Gooftaan isin wajjin haa ta'u.